bishaan gubate. Barreessaan Muhammad Siraaj. Bishaan gubate. Haawwan hiriira galanii bareedaa kiyya mucaa meeshilingii takka naa kanni siimbaa naa bar rabbi si biraa guutunii ramaa bor naa kanni ja'anii nama kadhatan hogguu arku ammoo daranuu qalbiin isaa cabxe. Maaltu uummata kadhatti bobbaase jee gaafii deebii hin qabneef gaafate. Milkiin waan harkee rifatus gama biraatiin gammachuu takkaatu qaama isaa keessa yaa'e. Magaalaa gaazexeessaan afaan Oromoo Ayyuub Abubakar keessatti dhalate harkuu isaatti haalaan gammade. Kun hamilee gaazexeessummaa isa keessa jirtu ni wajii jeeyise. Makiinaan laaqanaaf daqiiqaa muraasa magaalaa Ciroo keessa dhaabbatee deemsa gara Finfinneetti fufe. Atoobisni guddaan deemaa oolee galgalarraa sa'a takkatti lafa ilmaan Tuulamaa biyya Tufaamunaa magaalaa Finfinnee seene. Ifaan galgalaa magaalaa Finfinnee bareechee jira. Milkiin daawwitii keessaan Finfinnee daawwachaa gammade. Magaalaa Finfinnee tan maqaadhaan malee qaamaan hin beekne ijaan arguun isaa hamma yaade ol isa gammachiise. Dhaabbilee garaagaraa kanneen TVdhaan beeku arguun isaatis miira addaa isa keessatti uume. Dhaabbilee TVdhaan beeku ijaan arguun isaaf yeroo jalqabaati. Akkuma yeroo iddoo isaa biraanuu arkee gammadeetti makiinaa guutuu keessaa kophaa isaa gammade. Yeroo miidiyaa jalqaberraa eegalee waan miidiyaa keessaan dabruu fi nama TV keessatti arguuf ilaalchi inni qabu kan addaati. Nama osoo hin taane uumama addaa itti fakkaata gaazexeessaan inni TVdhaan argu. Kan ispoortii ammoo adda. Gaazexeessummaan ispoortii waan nyaatan kan hin quufamne itti fakkaata. Milkii makiinaan inni keessa jiru deemee gullallee badhaasoo yeroo gahu irraa bu'e. Bakka inni itti bu'etti nama mana waariyoo isa geessutu dhaabbatee isa eegaa jira. Nama isa eegu waliin gara goofaa qajeele. Waariyoo haadha Milkii urjii waliin firummaa qabaatus yeroo dheertuuf wal quban qaban. Milkiinis gara mana isaa kan dhufe firummaa waariyoo haadha isaa waliin qabduuf osoo hin taane adaadaan isaa Saaraan haati Asaantii dhuftee waan as jirtuufi. Saaraa fi abbaa warraa isii callaan ijoollee isaanii biyyaa baasanii Noorweey jiraachuuf karoora qaban. Karoorri isaanii hamma tokko milkaa'aa jira. Wal arguudhaaf Saaraadhaaf waraqaan Noorweeytiin deemtu ergamteefii jirti. Finfinneetti deddeebi'aa kan jirtus kanuufi. Milkiin mana waariyoo abbaa warraa ta'ee jiraatu yeroo gahu Saaraan simannaa inni hin eegin isaaf goote. Akka nama haaree amma duraa gartee hin beekneetti keessummeessuu eegalte. Qorra Finfinnee isarraa ittisuuf yaalii guddaa goote. Aadde Saaraa osoo hin ta'in nama biraa fakkaattee itti mul'atte. Haati warraa waariyoo aaddee Lilliinis gara gaggalchitee isa dhuungatte. Kunis haala Saaraan itti isa simatte irraa kan dhufe akka ta'e hubate. Milkiin haalaan gammade. Gammachuu Finfinnee irratti Saaraan gammachuu dabalteef. Milkii haalli adaadaa isaa hedduu isa ajaa'ibsiise. Hanga har'aa
adaadaa isaa akka diinaa malee akka firaatti isa laaltu arkeen beeku. Firummaan dhiigaa isaa fi firoottan isaa jidduu jirtu diinummaa dhiigaa hanga itti fakkaattutti hammeenya guddaa milkii irratti hojjette Saaraan. Namni dhiigaan walitti firoomuun uumamaan jira. Dhiigaan walitti diinoomuun garuu waan barame miti. Kan milkii fi firoota isaa jidduu jiru garuu waan akkasii fakkaata. Ijoollee ollaa akka alagaatti ilaaltee tan hin beekne adde Saaraan milkiif garaa laafuu hin dandeenye. Akka firaatti ilaaluun hafee hammeenyi isiin isa irratti agarsiistu kan addaati. Waan ifiif mana keessatti isa gootu bira dabartee ijoollee ollaa itti qofalchiifti. Milkiin waan mana isii keessatti dabarse takka takkaan yaadata. Guyyaa tokko nama hundaaf hiraanni kan namni eega nyaatan booda milkiin ana bira ture dhufe. Mana keessa ijoollee wal geessee TV ilaalaa jirti. Saaraan hogguu milkiin ol seenee furnoo goggoyduu takka maxee baarra keessee shaayii waliin itti kannite. Shaayii lafa kaayyatee daabboo harka lamaaniin qabee afaanitti erge. Sagaleen furnoo tan afaan isaa jidduu dhagayamte qalbii ijoollee mana keessa jiranii gara isaa deebifte. Furnoon hash jechuu fi namni hundi qofluun tokko ta'e. Milkii wanni itti qoflan waan hin galiniifiif nyaachuu itti fufe. Yeroo lammaffaa hash goonaan irra deebi'anii qoflan. Amma dubbiin gallaaniif gara galee ilaale. Kaan ija isaa irraa deebisaa tokko tokko ammoo isa laalaa qoflu itti fufe. Sadaffaa irratti ciniinuu sodaatee yeroo muraasaaf nyaachuu dhiisee taa'e. Milkiin waan mana Saaraatti isarra gahaa ture hunda waan beekuuf arra Finfinneetti nama biraa ta'uun baasan jirretti ta'e. Irratti haa beekamu baatu malee amala akkanaa duraanis ni qabdi Saaraan. Yeroo nama agartu milkiidhaaf nama gaarii fakkaachuun waanuma duraanuu isii waliin ture. Waan gootu hunda if eeggannoodhaan gooti. Ijoollee akka qoosaatti ilaaltee qofaltee bira dabartu malee nama guddaa waa hubachuu danda'u biratti waan hamaa milkii irratti hin dalayitu. Keessattuu namoota hojii isiin hojjettu irratti mufachuu malan irraa haalaan ifeeyti. Namoonni kanaan dura qabeenya maatii isii beekan karaa malleen abbaa milkii gowwoomsitee obboleettii isii jaalannee wajjin walii galtee kan ifii godhatte jedhanii waan hamataniif hammeenyi keessa isii akka mul'atu hin gootu. Bakka namni hin jirretti garuu akka adurreen hantuutatti taphattutti milkiitti taphachuu feeti. Bakka ijoolleen qoftii walitti qabaman harkannaan ijoollee itti qofalchiiftee isiinis waliin qofalti. Amma eega milkiin gama dardarummaatti ol dhufee itti ulfaachaa deeme malee yeroo mana isii jiraachuu eegalarraa kaastee jechaa fi gochaan waan hamilee cabsu irratti raawwatti. Galgala tokko namoonni hedduun mana Saaraa keessatti walitti qabamanii TV ilaalaa jiran. Guyyaa kana ijoollee qofa osoo hin taane shamarranii fi dardarranis hedduutu jira. Maatiin Saaraa hiraata nyaatanii xumuraa jiran. Milkiin nyaata amma daa'ima amma nyaata baruu kan kennameef arrabarra buufatee qarqara taa'e. Garaan isaa beelan baane. Qalbiin isaa furnoo Saaraan harkaa qabdu bira jirti. Qalbii isaa daabboo biratti dhiisee ija isaa TV irra dhaabee qaamaan makaddatti hirkate. Xiqqoo akkuma tureen sagalee haadha jettu dhage. Sagalee Saaraati. Milkiin gammachuudhaan ol utaalee je'e. Kan ijaan Saaraa argu hundi hoflaan mana goose. Saaraan furnoo harkaa qabdu intala isii iftuuf kannitee warra qoflu wajjin qofalte. Wanti kun
akka tasaa kan mudate ta'us milkiin waan hawwee dhabuusaatti ni gammadde. Saaraan namni mana keessa jirus garaan milkii beelaan ciisaa akka jiru waan hin beekneef hoflanii dhiisuu malee waan mudateef bakka guddaan kennine. Manni Saaraatis kan namni biraa itti quufee bahu waan ta'eef milkiin kan isiin adaadaa taatuuf mana kana keessatti ni beela hojii namni yaadu hin jiru. Keessattuu Saaraan kabajaan nama qabeenya qabuuf qabdu guddoodha. Gad godhattee hin salaattuuf malee yeroo namni durummaadhaan beekamu mana isii dhufu akka tokko isii godha. Ijoolleen maatii dureeyyii mana isii hogguu dhufte kunuunsa addaatu godhamaaf. Yoo hambulan ta'e huccuun isaanii miiccamtee haawiyyaa godhamti. Nyaataas taanaan osuma milkiin achi taa'uu ijoollee biraatiif kennanii isa ergatan. Milkiin deebi'ee makaddaa isaa irratti hirkate. Beelti garaasaa dadhabbiitti fiddee osoo ijaan TV ilaaluu hirribni fudhate. Addunyaa yaadaa keessaa godaanee hogguu inni huursuu jalqabu Saaraan dhageesse.